Isa kamirtaan nagaa jirtu jirra alhamdulillah anaamo creatividha barnoota guyyaa sagalaffaatiin dhufne jirra barnoota guyyaa sagalaffaa keenya kanaan advanced gifrim kan jedhu laalla jechuudha gifrimii keenya fayyadamneetiin akkamitti viidiyoo keenya sochii garagaraa uumuu dandeenyaa fi akkamitti gifrimii keenya fayyadamneetiin wantoota garagaraa zoom in fi zoom out hojjechuu dandeenya viidiyoo keenya irratti kan jedhu laalla achiin booda ammoo pin left fi right kan laallu ta'a jechuudha sochii gara bitaa fi gara mirgaa akkamitti gochuu dandeenya gifrimii keenya fayyadamneetiin kan jedhu laalla kanaafuu na waliin turaasiniin jedha isa jalqaba irratti maal goona new video ka jedhu san gubbarraan hin tuqna jechuudha egaa tuqnee booda video barbaannu tokko select gooneetii yookaan filanneetiin haala amma argitan kanaan irratti galfannee jechuudha video barbaannu tokko video san eega sirreeffannee booda haala amma argitan kanaan egaa akkanatti timeline keenya irratti galfannee booda maal goona ka jalqaba irratti zoom in fi zoom out ilaalla jechuudha video keenya irratti akkamitti bakka barbaannetti video san osoo cut hin godhin akkamitti video san zoom yookaan dhiyeessuu akkamitti namu fageessuu gara duubaa dandeenya kan jedhu waliin yoo ilaallu jalqaba irratti maal goona video san si'ata akkatti tuqneetiin achiin booda maal nu fida yoo video san si'ata akkatti tuqru maal nu fida mallattoo gifrim tajennuun as biratti mallattoo diamond tanaa jechuudha mallattoo diamond tanatti fayyadamneetiin videoowwan keenya irratti sochii garagaraa uumuu dandeenya jechuudha isa kana fayyadamneetiin sochiiwwan garagaraa uumuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha isa jalqabaan maal goona zoom gochuuf bakka zoom itti gochuu barbaannu deemneetiin video keenya irratti bakka zoom itti amma bakka kanatti sakandii lammaffaa kanarra zoom gochuu barbaade sakandii lammaffaa irratti akkanatti dhaabeetiin gifrimii kiyya add irra godha yookaan gifrimii kiyya mallattoo eda'uu tana fideetiin tuqa jechuudha si'ata akkatti yeroo tuqu jidduu irratti naa dhufeera jechuudha as biratti akkuma argitan kanatti naa dhufeera achiin booda maal godha itti aaneetiin amma diqqoo siqeetiin viidiyoo kiyya quba kiyyaan badhisa jechuudha viidiyoo kiyya quba kiyyaan akkanatti badhisee zoom godhaa jechuudha haga barbaadutti zoom godha achiin booda gara duubaa deebiitii yoo ilaalu mee viidiyoo san yoo ilaalu haala amma argitan kana akkanatti zoom naa godhuu danda'a jechuudha achiin booda haga asitti dhufee haga gifrimii zoom itti goone sanitti zoom nu ta'eera deebisuu barbaanne ammas diqqoo siqneetiin gifrimii tuqullee dandeenya garuu deebineetiin viidiyoo san yoo deebisnu ofuma gifrimii add nu godha jechuudha haala kanaan gifrimii keenya zoom in fi zoom out hojjechuu dandeenya yoo ilaallu viidiyoo keenya yoo bannee ilaallu ofuma zoom nu ta'a bakka itti deebisne haala kanaan nu deebi'a jechuudha itti aaneetiin gifrimii keenya fayyadamneetiin akkamitti motion video tokko hojjannee ilaallu fakkeenyaaf backgroundii bareedaa tokko filanneetiin backgroundii kana filannee gifrimii jalqabaa kanneeniin balleessina amma replace gooneetiin waan backgroundii biraa seensisneef haala kanaan amma backgroundii barbaannu tokko eega seensisnee booda hin gabaaffanna isni mul'isuuf waan ta'eef haala kanaan eega galchinee booda achiin booda maal barbaanna yookaan ammoo aspect ratio jijjiira aspect ratio YouTube'tiin godhanna kana achiin booda hin badhifanna haala kanaan eega background irra galfannee booda wantoota nu barbaachisan keessaa tokko image tokko haa galfannu image barbaadu tokko haa galfadhu image kana haala kanaan galfadheera achiin booda timeline background kiyya waliin wal qixxeesseera egaa akkanatti naa dhufee booda achiin booda maal barbaada shape illee galchuu barbaada shape sanis galchuuf jalqaba maal godha jalarraan deemeetiin overlay keessaan wantoota galchuu qabu overlay keessaan galcha bakka overlay jettu tana jalarraan tuqa shape tokko galchuu yoo barbaade overlay jettu tana tuqa overlay keessan seenaa achiin booda add overlay achiin booda library ka jedhu san tuqa library gubbarraan image photo ka jedhu gubbarraan library keessa seen achiin booda backgroundiiwwan halluu garagaraatiin nu fida viidiyoon illee jira nu ammoo halluu kana qofa bulee kana waan barbaannuuf bulee kana irratti tuqneerraa jechuudha achiin booda add goon haala kanaan naa dhufeera deebi'eetiin isa kana saayizii biraatitti jijjiirachuu waan barbaannuuf
isuma san eega jalaan tuqee booda jalarraan akkanatti dabarsuudhaan jalarraan haala kana eega dabarsee booda mask maal ka jedhu filadha tuqa jalarraan mask ta jettu tana si'a takkatti tuqna achiin booda rectangle ka jedhu san tuqa rectangle ka jedhu san akkuma tuqeen akkanatti naa fidaa jechuudha rectangleidhaan achiin booda rectangle san akkanatti harka kiyyaan guddisaatiin xiyya jirtu sanniin xiyya gubbaa kanaa fi kaladdaa kanaan saayizii isaa akkanatti adjust godhee haala barbaaduun kaa'adha achiin booda diqqoo keessa seenaa adjust godha karvii dabaladha haala kanaan naa dhufeera jechuudha deebi'ee isa kana bakka eega sirreessee fi booda isuma kana lama gochuu waan barbaaduuf si'a takkatti tuqeetiin jalarraan ammas duplicate jettu san barbaada lama naa godheera jechuudha deebi'ee jalarraan haala kanaan galfadha haala kanaan eega lama godhee booda haala kanaan akkanatti kaa'adha achiin booda barreeffama barbaadu tokko irratti galcha amma barreeffama barbaadu tokko tekstii keessa achiin booda art tekstii video editing jedhee itti barreessume amma video editing jedheetiin haala amma argitan kanaan barreeffadheera jechuudha haala amma argitan kanaan barreeffadheera jechuudha achiin booda ammas barreeffama biraa waan barbaaduuf duplicate godheetiin yookaan lama godheetiin amma graphics design jedhee barreessuu barbaada graphics designer jedheetiin barreessi amma asirratti haala kanaan deebi'ee adjust godhadhee jidduu sarara kaa'a haala kanaan naa dhufeera amma sochii uumooda waan ta'eef maal godha egaa kanatti sirreeffadhee booda sochii uumuu waan barbaaduuf footoo kiyya jalarraan hin tuqa achiin booda maal godha gifriimii pilaasii irratti tuqa diqqoo siqee ammas sakandee irratti gifriimii aad godha jechuudha sakandee tokkoffaa irratti amma gara duubaa deebi'eetiin footoo san harka kiyyaan akkana tuqeetiin baasa amma maal ta'a yooban haala kanaan nu dhufaa jechuudha ammas maal godha bakka inni amma kajaraa san halluu san isarratti illee aad godha deebi'ee ammas diqqoo siqee aad godha achiin booda ka jalqabaa san irra deemeetiin gara olii harkisa inni demoo yooban akkam nu ta'a haala kanaan nu dhufaa jechuudha ammas ka lammaffaa san irratti ammas gifriimii aad diqqoo siqee ammas aad deebi'ee ka tokkoffaa san bira deemee gifriimii kiyya irratti wanta san objektii san yoo baasu deebi'ee yoo baan haala kanaan naa fidaa jechuudha amma maaltu hafe tekstii san irratti animationii galchuudha animationii bareeda inneyaan haala kanaan galfadha lamaan irrattuu animationii bareeda dhiyaatu haala kanaan galfadha jechuudha achiin booda maaltu nu hafa sound effect video keenya bareechisuuf sound effect keessan seennaa achiin booda ka favorite keessa kaanne keessa sagalee kanan barbaada achiin booda ammas isuma kana dabala sagalee isaan dabala ammas diqqoo siqee sound effect san haala kanaan naa dhufeera jechuudha haala kanaan video animation akkana kana hojjechuu dandeettan jechuudha karaa salphaadhaan gifriimii keessan qofa fayyadamuudhaan wantoota akkana kana hojjechuu dandeettan jechuudha ittiin fayyadamaa isiniin jedha nagaatti